Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu. Arras egaa akkuma yeroo kaanii barnoota mata duree tokko irratti qabadheen jira. Innis immoo waa'ee akkaataa itti daa'imman baannu yookaan akkaataa itti daa'imman qabnu keessaa kan miidhaa fiduu malanii fi kan nuti taasisuu hin qabne kan jedhudha. Yeroo daa'imman baannu yookaan yeroo qabnu dogoggora akkamii raawwachuu hin qabnu, kamtu miidhaa fidaa, akkamimmoo gochuu qabna kan jedhudha. Barnoota baay'ee barbaachisaadha. Mee akka armaan gaditti hordofaa. Dogoggora yeroo hedduu taasisnu keessaa kan jalqabaa daa'imman bobaa isaanii jala qofa qabuun baachuu, holding a baby under their armpit. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana keessumaa hanga ji'a 4-5tti sababa mormi isaanii sirriitti hin jabaanneef foon morma isaanii sirriitti jabaatee mataa isaanii sirriitti holdi gochuu hin danda'u waan ta'eef ijoollee ji'a 4 ji'a 5 gadi osoo mataa isaanii sappoortii hin godhin bobaa isaanii qofa jala qabnee yeroo kaasnu mormi isaanii tasa micciiramuudhaan miidhaa guddaa mormarra geessisuu fi hanga hafuura baafachuu dadhabuu, hafuura baasuuf gachuu dadhabuu gahuu danda'u waan ta'eef gocha akkasiirraa of qusachuu qabna. Yoo xiqqaate hanga ji'a 4-5tti mataa isaanii sappoortii gooneeti kan qabuu qabna akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana. Qabxiin lammaffaan fuula daa'imaa kallattiin ofitti qabuunii fi osoo miila hin qabin alqambaa keessa kaa'uun baachuu. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana kan jalqabaa kan X irratti ta'ee jiru fuulli daa'imaa daayirektilii haadhatti galagalee jira. Akkasumas immoo miilli daa'imaa rarra'ee jira. Inni kun egaa dogoggoradha jechuudha. Kan lammaffaa garuu fuulli daa'imaa gara cinaachaatti naanna'ee jira. Akkasumas immoo miilli daa'imaa ol qabamee yookaan ol sappoortii ta'ee jira. Alqambaa fayyadamuun waan gaariidha. Daa'imman alqambaa fayyadamuun baachuun faayidaa hedduu qaba. Kanaan dura hojjedheera. Yoomii qabnee akkam goonee kan jedhu qobaatti barnoota waan hojjedheef ilaaluu dandeessu faayidaa hedduu qaba. Haa ta'u malee garuu wanta beekuu qabnu. Itti fayyadama isaa sirriitti beekuu qabna. Tokko ofitti garagalchuun baachuun tariitii akkuma sila jennee ukkaamsuu mala. Fuula ofitti gaafa qaban daa'imni gara haadhaatti gaafa waan jedhuuf funyaansaa cufachuu ukkaamamuu danda'a jechuudha daa'imni. Kan lammaffaa immoo alqambaa gaafa fayyadamnu akka isa jalqabaa kana miilli yookaan lukti mucaa rarra'uu hin qabu. Alqambaan sarbaa miila mucaa ol qabuun baachuu qaba. Malee lukti mucaa rarra'uu hin qabu. Yoo kan kana ta'e buusaa sarbaa yookaan hip joint irratti rakkoo adda addaa fida. Fakkeenyaaf hip joint dislocation kan jedhaman wantoota akkasii bakka kaachisuu danda'a jechuudha. Lafee buusaa sarbaa keessa jiran. Kanaafuu akka isa lammaffaa irratti akka isa raayititti ta'e kanatti sarbaan miila mucaa ol qabame akkasumas immoo fuulli mucaa dalga jedhee taa'uu qaba jechuudha alqambaa gaafa fayyadamu. Kan sadaffaa yeroo daa'imman ofitti qabnee baannu fuula daa'imaa qolee keenya ol taasisuu qabna. Qolee keenya irra ol dabalsuu qabna akkuma suuraa irratti argitan kana. Yeroo ofitti qabnee baannu yoo fuulli mucaa laphee keenya irratti qabnee jirra ta'e tariitii akkuma sila jennee daa'imni ammayyuu ukkaamamuu yookaan qilleensa fudhachuuf baasuu rakkisuu mala. Kan ta'uu qabu akkamidha? Yeroo baannu fuulaa yookaan mataa mucaa qolee keenya ol yoo taasisne mucaan firiilii morma isaa muuf gochuu danda'a, qilleensa akka garaatti fudhachuu danda'a jechuudha. Qabxiin arfaffaan cinaacha tokko qofaan baachuu yeroo cinaachaan baannu. Yoo osoo cinaacha yookaan saayid hin jijjiirin gam tokko qofaan baanne mormi daa'immanii reefuu guddataa jabaataa jira waan ta'eef foon morma daa'immanii kanarra jiru immoo gam tokko qofaan yeroo baannu gam tokko qofaan jabaatee gam tokkoon immoo osoo hin jabaatiin osoo sirriitti strong hin ta'in guddataa waan ta'eef kun rakkoo fida. Kanaafuu kan ta'uu qabu daa'imman yeroo ceekutti baannu gamaa gamanatti jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo gamaa gamanatti jijjiirree baannu mormi daa'imaa gara hundaatiin naanna'uun akka jabaataa deemuu fi akka sirriitti gama hundaan mormi isaa guddatu jabaatu strong ta'uu taasisa jechuudha. Gam tokko qofaan baachuun mormi gam tokko qofaan akkan strong ta'uu taasisa. Qabxiin shanaffaan osoo dugdaaf mataa mucaa hin qabin unsupporti goonee jechuudha baachuu akka suuraa irratti argaa jirtan kana. Mataa fi taa'umsa mucaa qofa qabnee osoo dugda hin qabin gaafa baannu tarii mucaan harka keenyarraa illee kufuu mala. Kana malees immoo dabalataanis yeroo akkasitti baannu ba'aa guddaa lafee dugdaa yookaan spinal cord mucaarra keenya akkasumas immoo miidhaa adda addaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Yeroo hunda yeroo akkasitti baannu akkuma suuraa irratti argaa jirra kana dugda taa'umsaa fi mataa mucaa sirriitti sappoortii gochuu qabna harka keenya lamaaniin.
Qabxiin jeeffaan daa'ima ofirraa achi galagalchanii baachuu yookaan holding babies face out. Daa'imman yeroo baannu fuula isaanii achi ofirraa naannessinee yookaan achi ofirraa galagalchinee yoo baanne tokko haaluma itti mucaan jirullee fuula mucaa ilaallee beekuu hin dandeenyu. Dabalataanis immoo yeroo akkasitti baannu lafee dugdaan mucaa hin miidhaa, dhiibbaarra gahaa, akkasumas immoo miilli mucaa takaalamee yookaan sosochoof kan ittiin tolle ta'a akkuma suuratti argaa jirtan kana. Kanaaf yeroo akkas ofitti qabnee baannu always mucaa ofitti galagalchinee baachuu qabna malee achi ofirraa galagalchuun lafee dugdaarra dhiibbaa godhaa, miila isaaniirras akkasumas haala itti mucaan jirullee hin beeknu jechuudha. Qabxiin torbaffaaf inni dhumaan daa'imman harka qofa qabuun gottotuu yookaan kaasuu bakka isaan taa'anis haa ta'u bakka isaan dhaabatanii harka qofa qabuun gottotuun miidhaa cimaa fida. Daa'imman keessumaa umurii waggaa 5 gaditti harka qofa qabnee gaafa lafaa kaasnu yookaan gottotnu buusaa ciqilee irratti lafee bakka achi keessa jiru buusaa ciqilee keessa jiru irratti dhiibbaa gochuudhaan akka lafeen bakka jiru ka'u yookaan buqqa'u taasisa jechuudha. Kun maal jedhama? Nursemaid's elbow yookaan pulled elbow or radial hip subluxation kan jedhamu lafeen radial bone jedhamtu bakka isheetti kaatee akka ijoolleen miidhaman taasisa waan ta'eef yeroo hundaa akkasitti gottotuun sirrii miti ta'uu hin qabu jechuudha. Barnoota gabaabduu ani qabadhee jiru ammaaf kanumadha. Wanta dhageessan akka hojiirra oolchitan nama turtii gaarii.